Ashama akkam jirtu hordoftoota tiyyaatii baga nagaan gara tiyyaatii dhuftanii warri haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin jedha. Har'as viidiyoo haaraa qabadhee isiniif dhufeera. Akkuma argitanitti kondishinarii bareedaa hojjannaa wantoota kanneen fayyadamuudhaan duraan dursa ruuzii keenyatti buusanna adiis ta'es biraawunis ta'e kamaa jamtan fayyadamuu ni dandeessu. Ana adii fayyadamee asitti jechuudha. Kobbee xiqqishu takka guutuu jechuudha. Saniin booda ruuzii kiyya ni dhiqaani. Baay'inni ruuzii akkuma rifeensa keessan baay'ina rifeensa keessaniitiin murtaa'a. Rifeensi keessa baay'ee yoo ta'e baay'isuus ni dandeessu, xiqqoos yoo ta'e xiqqeessuu ni dandeessu. Haga nagaa jettan tokko itti godhachuu ni dandeessu jechuudha. Ani amma rifeensi keessa baay'ee miti xiqqoollee miti jiddu galeessa waan ta'eef haga nagaa jechuudha. Allama yoo dhittan isin gaa san caalaa dhiqullee isin barbaachisu jechuudha. Akkuma wanti adii kun irraa ba'u qofa irraa dhiqaani. Sanaan booda bishaan isa kobbee lama fayyadama. Akkuma argitani isa lamatti buusaa hanga danfuu eegaa osoo hin daffiin ittiin godhinaa jechuudha. Erga danfeen booda ruuza kiyyatti godhadheera. Daqiiqaa 10 hanga 15 takka bilcheessaa haga inni diqqoo bulluquuf ta'utti bilcheessuu qabaattanii jechuudha. Kana fakkaataa ruuzii kiyya irraa baaseera. Hanga inni xiqqoo naa qorrutti wantoota na barbaachisan qopheeffadha. Asitti kunoo ruuza kiyya dura fideera xiqqoo qorreera jechuudha. Osoo baay'ees hin qorrini. Amma kan itti daakadhu keessan kaa'adhaani. Sun wannuma jamtanii daakuu ni dandeessu wannuma mana keessaa qabdanii jechuudha. Erga ruuzii kiyya kana qopheeffadheen amma immoo wantoota itti aanu qopheeffadha. Asitti muuzan qaba. Muuzaa fi abukaadoo nu barbaachisa. Akkasumas olive oil nu barbaachisa. Dammas wajamtanitti godhachuu ni dandeessu. Warri dammatti godhachuu barbaadan dammis bareedaadha rifeensa keenyaa fi abukaadonis rifeensa keenyaaf baay'ee tokko bareedaadha. Rifeensa keenya akka laafuuf cululuquuf akkasumas akka hin caccabneef nuuf gargaara. Abukaadoon viitamiin B of keessaa qaba. Viitamiin B immoo guddina rifeensaaf barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas olive oil rifeensa keenya moisturize nuuf godha, nuuf cululuqsaa jechuudha. Rifeensa keenyaaf baay'ee tokko bareedaadha wantoonni kunniin. Yeroo rifeensa dhiqannutti erga dhiqannee qulqulleeffanneen booda dibachuu qabaanna rifeensa qulqulluu irratti jechuudha. Kana torbaaniin al takka osoo fayyadamtanii rifeensa fayyaa qabeessaaf baay'ee tokko bareedaadha. Itti fayyadamaati ilaalaa baay'ee tokko jaalattu. Asitti olive oil xiqqootti buuseera hanga barbaadanitti maankiyaa 2-3 buufachuu dandeessu. Erga akkanatti hundaatti buuseen booda asitti kan ittiin daakuun qaba. Erga akkanatti qopheesseen hin daakaanii jechuudha. Isin wantoota mana keessan keessa qabdanii daakuu ni dandeessu. Harkaan illee shuukkaadhaan sirriitti guutanii bulleessuu ni dandeessanii. Saniin booda diqqoo haphistaniitiin bishaan diqqootti buustanii saniin booda dhimbiibuu ni dandeessu jechuudha. Akka diqqoo akka juusii gootanii akka isin mataa keessan keessaa sirriitti isinii ba'uuf jechuudha. Yoo harkaan kadaattan ta'e yoo maashiniin daattan immoo sirriitti akka juusiitti itti daakaadha. Anu baay'ee daaknee kanaayyuu diqqoo hin hafa. Garuu yoo filtamaan keessaa ba'uuf baay'ee tokko nama dhibu. Namoonni garii hin jaalattanii akkasitti yeroo nurraa fudhatan jettanii turtanii kanaan dura. Kanaaf sirriitti akka juusiitti daakaadha. Diqqoo bishaan itti buusaa qal'isaati jechuudha. Bishaan ruuzii jalaa affeeltanii kan jalaa ba'u keessaa jechuudha. Akkas gochuu ni dandeessu. Rifeensa keenyaaf baay'ee tokko filatamaadha. Wanti miidhaa qabu tokkollee hin jiru. Kana garaa keessanitti yoo nyaattanii baay'ee tokko bareeda. Akkuma argitanitti wanna miidhaa qabu tokko hin jiru. Hunduu wannuma mana keenya keessatti argannudha. Yeroo barbaadanii dibachuu ni dandeettu jechuudha. Yoo dandeettan torbaaniin al 2 dibachuu ni dandeettu. Yoo hin dandeenye immoo torbaaniin al 1 dibachuu ni dandeettu. Fayyummaa rifeensa keenyaaf gogaa keenyaaf baay'ee tokko bareedaadha. Itti fayyadamaatiin ilaalaa baay'ee tokko jaalattu. Kondishinara baay'ee bareedaa ta'edha. Yeroo rifeensa keenya qulqulleeffannee jennutti dibannaa jechuudha. Erga dibanneen booda sa'a tokkoof tursiisnee dibannee geessinee peestaaliidhaan sirriitti marree keessattuu warri rifeensi keessa loo porosity ta'e
Kana asitti istiimarii warri qabaatan ta'e isa odootti gootanii diqqoo istiimii gootanii bareedaadha jechuudha. Akka buqqee keessan keessa isiniif seenuu fi warri kun immoo istiimarii illee waan qabaanne peestaaliin martanii sirriitti ho'istanii irraan shaarbii godhatanii akka itti ho'uuf sirriitti gootanii akkasitti keettanii saniin booda sa'a tokkoon booda dhiqachuu ni dandeessu. Kana fakkaataa viidiyoon har'aa yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuun dagatinaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnu. Dasta'ee gaafii yoo qabaatan komentii irratti naaf barreessaa. Nagaatti naaf tura.